warri afaan isaanii bal'oo, warri sammuun isaanii qullaa, waan takka bichaan kabajaan isin gaafadha. Barruulleen isin gaafadhe, afaanilleen isin hin gaafadha. Warri tokkoffaa ummata waliin naquudhaan, ummata keenya iddoo garaagarummaa uumuudhaan, hayyoota keenya xiqqeessuudhaan, nama saba kanaa sagalee ta'ee sheeyxaana dura dhaabbatu qalbii cabsuudhaan, warri gartee wal caccabsaa miidiyaa irra yaatan ummata kanarraa hafuura fudhadha. Ummata kanarraa hafuura fudhadha. Isin ummata Oromooti yaaddanii, ummata Oromooti dhimmamtanii, dhimmi ummata Oromoo isin rakkiseeti dhimma giiftii teessanii, sheerii keessan, laayikii keessan kun. I don't know ummanni keenya akkamitti dammaqaa. Warri ummata kanaaf giiftii kennu, warrummaan ummata kanaa sheer godhu. Nama guyyaa ati rakkatte sagalee si hin taane. Akka sagalee si hin tahamne ajandaa biroo fidee akka namni wal lolu, akka namni ajandaa birootiin qabamee biizii ta'u kasi godhu kana osoo laaltanii gartanii, ergama guddaa warra if keessa qabu osoo laaltanii gartanii, jala yaatanii maarree keenya, miixirqishoo keenya jettanii warra baay'een ajaa'iba. Isinummaanuu hawaasuma akkamii yeroo takka takka si jala. Amma hawaasa Ameerikaa kana yoo fudhanne, namni tokko yoo nama beekamaa ta'e takkaa nama miidiyaa irra sagalee qabu ta'e, ummata Ameerikaa fakkeenyaa yoo roobni akka malee roobee manarra jijjiisee waan sanirraa inni hin dubbanne waan isaa garagalanii ilaalan kana. Isin garuu warra ozoon dhumaa jirtanii viidiyoo koflaa isinii haasa'u, viidiyoo maarree isinii maxxansu, gandummaa isinii haasa'u kana jala horiitanii jechuudha. I don't know isinummaanuu maal taatan yeroo takka takka bara akkam keessa jirra, ummata akkamii wajji jirra jeetii if gaafadha beektaan. Ajaa'ibuma natti. So warri feemasoo ta'eef hin jettan ummata kanarraa suuta jaa. Anaa isiniin jee ummata kanarraa suuta jaa. Itti aansuudha asumaanii sagantaa kiyya jalqaba. Arra akkuma beekamu rakkina ummata keenyaa kanaaf hin dhufe. Dursa warri dheengadda Harargeen nu qabdi. Mirga Harargeen lolu jirra. Harargeen falmachuu jirra. Jettan arra eessa kuttan. Guyyaanaan wanti tun ergamtuu sakkareeyyaan faarsee bulaan ergamtoota isiniin juu rabbiin gafuun tursiisu ammuma fidaa jechuudha. Mee warra dheengadda Oromoota biroo arrabsuu ture. Maqaa Harargee dhawate, Harargee jala dhokate, nama Harargee yaa'u fakkaate, ana amma duraan isinii hime ka Harargee fakkaatee nama biroo arrabsu diina Harargeeti. Ka Arsii fakkaatee nama biroo arrabsu diina Arsiiti guyyaanan isiniin juu arkitammoon garre. Arra eeysa kutte takkaanisi. Ta dheengadda qabaa ganna dhiisaa jettee muuziqaa dhooyte, muuziqaa diigumsaa dhooyte. Akka Oromoo wal fixxu, akka Oromoo walirra bobbaatu godhuu turte maqaa Harargeetiin. Arra eeysa kutte. Kadhumaa jiru kun ummata Harargeetiin. Sheekotii guyyaa hudduun dhalaa takka gabbaate. Eega hudduu sallaalee quufee injooy godhe booda gartee akka nama rabbi sodaatu imaamata darbatee dhufu sheekotii manzaraatanii nan juuntan. Sheekotii osoo Oromiyaan dhumu jirtuu gaazaa sagalee taatu. Keessattuu sheekotiin Harargee himattu. Sheekotii manzara eeysa jirtaarra. Mee eeysa jirta? Naa hime. Yoo ati waan ummataa dubbatte faayidaa teettu qamaami. Sheerii simmintoo kan qabdan keessaa isin baasanii. Sigale. An tokko tokkottiin isin beekaa bar keessattuu sheekotiin Harargee sheerii isin keessa jirtan appilikeeshina iyyannoo isin naqattanii jirtan guututtiin isin beekaa kijibdoota. Akka nama rabbi sodaatu laa ilaaha illallah asirra taa'ee sigale tottolfatee. Wallahi siiturra rabbi sodaata na amanitan. Anaaf irra murteessee sheekotii asirraa isin amma maarree miixirqishoo goota keenya maarree keenya jettanii siiturra rabbi sodaata wallahi. Haga fedhe ta'uus ummata keetiif sagalee ta'uu jirta. Sheekotii manzaraa arraan itti baase an yaadattuumi. Waan hin beekurraan sheekotii manzaraa jeeni jechuudha. Sigale.
beek manzaraa kana yoo haatte sii boo'u sin harkan sii gaddan sin harkan achi jala waa hedduu dhooysitaa jechuudha akkanumarraan hin jennaan sheekotii manzaraa gaafaan juusan akkanumarraa lafaa ka'ee sheekotii manzaraa hin jenne waan isaan ichi jala dhooysu jiraniin quba qabaa jechuudha yaa sheekotii manzaraa wanniin juuf sigale mootiin keeysan waaqni keeysan abiyyi arra hafuuratti baasuu sodaattan kun amantii muslimaa gannuu dhaabe nu kabachiise maarree paarlamaan ugalche jettanii ummata muslimaati kan inni buqqise haadha muslimaati ta alaaboo jirtu suni irraa dhaaphu jaan gaamma isin dhagahami ilma keeysani ilma keeysani waggaa lama ga'e eegaan sheekotii manzaraa jechuu eegale ani niin beekaa paartiin tun paartii tiyya keeysaan ture eenyuutu abbaa faayidaa eenyuutu ilma eenyuu sheeringii simmintoo keeyse jira sigale harargerraa arsirraa jimmarraa adda addaaniin beeka tokko tokko sigale baramma sheekha isin guddaa abaluuke maarre jettanii dubbii isaa sodaattan sagalee isaan na bira jira bara ilma kiyya kana sheerii keeysa naa galchi gaayaa abbaa jee isaa waa kadhatu sigale mucaa kiyya karra guddaa kana sheerii simmintoo keeysa naa galchi jee oppiidiyoon kanaan qabdee sheeyxaantichi kanaan qabee jira jechuudha sigale amma tan hunda maaliif hin siimu jira sheekoti jettee abbaa gadaati jettee faarsee bulaa gartee nama kiyya jettee wanni ati abdattu hin jirtu namni keeka guyyaa rakkoo si bira dhaabbate namni keeka guyyaa ati duutu si wajji booye gadda ati qabdu si wajji qooddate bineensa maan taane amaara maan taane tikree maan taane abbaa fedhe maan taane nama gadda kee si wajji qooddate si gale dhiinni kee sabni kee nama gadda kee si wajji qooddate warra gadda kee dhooysuudhaaf gaddi kee akka dhokatuuf ajandaa biroo sii uumu sigale warra ozoon ati gadditu wallisiisu baasee ilmaan kaadireetii bara amma kan walii qabanii gartee finfinnee keeysaa wallisan kun ilmaan kaadireetii bara ilmaan miskiinaa gubachuu jiranii bara hidhaa keessa jiranii bara rakkachuu jiranii bara sigale tanaafuu waalaikum salaam jaal tanaafuu sheekotii manzaraa sakkaree iyyaa abbootii qabeenya arra abbootii qabeenyaa qabdanii qabnaa dalagachuu qabnaa amma bizinesa horachuu qabnaa jettanii bizinesni guyyaa akkanaa makiinaa walit dhaabee ummata saniin geessine abbaan tujjaaraa ka gartee guyyaa dheeraa ijoollee wajji tiktook irra oolu ka ummata san quban qabne arraga abbaa qabeenyaa qabnaa kaa geessaa figa kunoo itti cufanii itti gubaniiti warra baqatee qaamaan baafate hunda maaliif miidiyaa viidiyoo sheekkaa butaafatti ergitan suuraa akkamii baaftan jedhanii cafaqu jiran amma dubra keenyaa biyya bulchite jettanii mi dubri keeysanaa sagalee ta'uu figa amma yaa bazabbaza yaa warra waan haasa'u hin beekne carqaa wali rabbii wali qabee oofu carqii mee arragaa sagalee taafe abiyyi badhaasa isinii kannaame isin isa bira beekamtanii mee arra dubbadhaaf gaa miskiina sanii dubbadhaa kijibdoota waan isin qabamtaniin ummanni isin hin beeku haa ummanni kun isin arkuu jennee usu jirra ajaati isan gayyaasuu dhiifne ajaa'unta ummanni yoo naman arkin rakkoodha si gale waan inan dubbadhu tana nu banne ummanni gaafaan an dura gabbee sheekotii manzaraa juu namoota gurguddaa hundaan adda walee sheekotiin tuqinnaan jechuu ture arra garuu hayyee jeetiin use gaafas ammaa booda sheekotii manzaraan tokko jee use arra garuu nama hundaan na wajji dha'u jiraa jechuu arkanii jiranii warra faayidaa fi malee faayidaan sabaa rakkinni sabaa bobar wanni sheekotiin manzaraa tumba osoon ganda isaanii keeysaa namni gudeedamaa jiru ijoollee Suudi Arabiyaa wal fixxu fa'aaf sagalee ta'uu barbaada inni maaliif sheerii fi laayikii mul'achuu osoo ganda isaa keeysaa namni du'ee gumaa dhabee jiruuti Awurooppaa fa'aaf warra sagalee ta'uu jira bara sheekotii manzaraa tana keessa sigale
Maaliif dubbate haanaan ja'anii jechuudha malee inni saba kanaa hadoodee saba kanaa dhimmamee sabni kun isa rakkiseetii garaa isaatiin ala. Sigale. Bar Rasuulli alayhi salaatu wasalaam jaanii. Nama Rabbi uffata isaa laalanii, ibaadaa isaa laalanii, haasawa isaa laalanii, ilmi inni himu laalanii, yaaboo kun warra jannataati jedhan kan keessisaa duwwaa jaabar. Sheekutii manzaraa tanaabe. Sigale. Huggii asirra dhufu subhaanallah, maashaallah siin jaa huggii gaddeebe immoo sigale maashaallah san quban qabu isa kanama waliin fixu, isa kanama waliin naqu, isa kagartee hayyoota irra nama bobbaasu jechuudha. Sigale. Arra hoota gabbaati akkuma gaazaa qoma dhawattan sanitti Harargeefis qoma dhawadhaati taa. Bar yaa Oromooti yemee anaa kana anuma jala deema. Gaafa isin dheengadda caalaa bultumee irra bobbaatan caalaa bultumee jeetiin sagalee ta'eef jechuudha. Arra caalaa bultumee qofaas sagalee ta'e mee laala. Sigale. Faisal mucaa artistii haa qabsaawaa keenya kagartee faarsee bulaa kiyya hoojee jecha kiyya kana fuudhee wallee jijjiire san malee mee namnummaan garteen nama jedhanii laalan gartee haa achi jiru mee laala caalaa bultumee san saniifin hin tuqinaa jaala. Bakka fedhe yoo jiraate gartee wanni saba isaa isa quutti. Sigale. Saniifuu sheekotiin manzaraa waan sheeka qabna jettanii yoo shayxaana qabna jettanii abdattan malee sheeka qabna jettanii abdattan hin qabdu. Sakkareeyyaanis bitamee jira. Garimmoo waadaa seenaniifi jiran. Maal jaan ganda keenya tuqanii, maarree keenya tuqanii, faamilii teenya tuqanii tanaaf hin dubbanne isin kijibdu. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Sigale. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Keesha isaaniitti yoo bu'an malee. Saniifuu sakkareeyyaa faarsee bulaa sheekotii manzaraa wanni isin wahii qabna jettanii abdattan hin jirtu. Abbaa gadaa duraanuu dhiisi. Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Oromiyaa akka Oromiyaatti illee hangi wayyaa abbaa Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Abbaa Khadiir Joowari. Kayoo ati Khadiir Joowar tuyite si abaaru. Kayoo ati Khadiir Joowar jaalatte si eebbisu sabboonaa siin juu san qabdi jechuudha. Abbaa Khadiir Joowari si galee. Sun abbaa gadaati miti. Saniifuu faarsee bulaan gatiin qabu. Tawwabootii sittiin sii dhufu jira hin jarjarin. Waboon riphee lola malee warra biyya bulchuu miti. Adeero wanni isin hubattan. Amma maal jaan faarsee bulaan manzaraa kun irra guddaan gaafa maarree gaafa waboon Harargee keessa sossoo'u nuti gartee soomaleen dhufnaan soomalee dhooynee deebisuu turree jaan. Adeero mootiin gaafasiitii fi shayxaanni wal adda. Yoo amma waboon ka'ee piippii fannoo waboon jaare piippiin jaaratte kanaan dhawajee piippiin duubaa qawwee guutaafi. Durammoo mootummaan Itoophiyaa ummata sarratti naman hidhachiisuu jechuudha. Saniifi waboon dur dha'ee deebisuu danda'a jechuudha. Kun amma waraana mootummaatii jechuudha. Sigale. Ka hidhachiisu, ka nyaachisu, ka obaasu itti aanaa muummicha ministeeraatiin qawwee har'a nama fixxe kana hidhachuu qaban jee ka hidhachiisee Dammaqaa Mokonnoonii. Sigale. So waboon kana firraa eegamoo kan mootummaan hidhachiise kana firraa eega. Meenaayim. Waboo yoo harkanni dhawanii jedhu. Waboo jettan sigale. Nuti waan keessa beeknuu fi wabotti naarree jechuudha. Nuti waan manzaraan beektu baate ministeerii kaayyatan sheekotiin hoggiis as jala waa dhoysiti sigale. Tanaaf sheekotii manzaraa wanni jennuuf hiding place bakka itti waa dhoysan jechuudha. Sigale. Tanaaf nuti waan keessa sirri beeknuu fi waboon komannuu jechuudha. Mootummaa Dargiitis gaafa soomaleen ol seentu yoo waboon ka'ee soomalee ol seentu tana dhaye mootummaan Dargii dhufee soomalee san hin gargaaru sigale. Kun ammoo yoo waboon ka'eemma jara kana dhaye ifiifuu kabiroo hidhachiisee fideetti naqaa jechuudha. Shayxaanni dhiiga namaa dhugu malee hin jiraatu jechuudha.
So tana waan keessa sirri beenuu fi woboon komannee jechuudha. Woboo wanni itti komannu hujii teen